askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Ashama harka fuunee hordoftoota boonee intartiment nageenyi kan koo kan jaalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti isiniif habaayeetu obboleeyyiin kee jaalatamuu fi kabajamu warri keessaa warri alaa warreen afaan koo dhageessan cufti keessan guutuu addunyaatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessan an obboleettiin keessan nagaa guutii galana rabbiif haa ta'u baga nagaa dhuftan yoo yaasiniin jeen jira warri maatiin taanii maatiin ta'uu hin dagatina warri maatii taatan ammoo laayik sheer koomentii gochuun nu jabeessaa isiniin jenna obboleeyyiin kiyya akkuma kana viidiyoon kiyya warreen isinitti tole laayik koomentii gochuun dagatina yaada keessan koomentii inboksiitiin nuuf kaa'uu hin dagatina isiniin jenna irra deebitiin baga nagaa dhuftan har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra viidiyoo nuti har'a irraa yaada wal jijjiirru kaleessa keenyaa fi yookaan immoo gaabbii kaleessaa fi namoota nuti uffatanii fi namoota nurra ejjechuu barbaadan namoota gatiitti isaan irratti agarsiisuu barbaadan walumaa galatti namoota nuti uffatan yookaan ammoo nama injiraami ilaalcha badaa nuuf kennuuf bakka kennuu fi wanta kaleessaa irraa teenye gungumuu yookaan immoo gaabbii kaleessaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaabbii kaleessaa yoo fudhanne nuti gaabbii kaleessaa yookaan ammoo caba kaleessaa waan kaleessaa jireenya keenya keessatti nu miidhee darbee waan kaleessa jireenya keenya keessatti keessattuu nu ijoollee warra biyya ormaa jiru waan baay'ee nu mudateera ta'uu danda'a. Jireenya keenya kaleessa maatii wajjin dabarsinee fi jireenya keenya har'a nuti biyya ormaatti dabarsaa jirru gonkumaa waliin arguu jechuudha. Kaleessa yoo eebonne illee yoo beelofne illee mana haadha keenyaa mana abbaa keenyaa jirra gadi baanee illee mana barumsaa gaafa deemnu sammuun keenya firii hin boqonnaa ijoollee duukaa wal agarraa yaada wal jijjiirree deebinee manatti gallaa jechuudha. Har'a garuu gaafa mufannes gaafa gufannes gaafa miidhamnes gaafa cabnes waaqaan alatti namni arguu hin jiru jechuudha. Yeroo sana waaqayyoon nu arguu miti waaqayyo yeroo kamuu nu argaa. Kanaaf jireenya keenya keessatti wanti hedduun nu mudateera ta'uu danda'a. Warroonni ammoo jireenya keessan keessatti cabni isin irra hin keenye yookaan ammoo warreen jireenya keessan keessatti gufattanii hin beekne isin badhaafamtoota. Haa ta'u garuu biyya lafaa kanarratti namni mudaa hin qabne yookaan miidhama hin qabne jira jee yaadu yoo hin jiraannes parsantii muraasa ta'eetoo jiru. Kaleessa keenya gaafa jennu kaleessa keenya isa badaa sana kaleessa keenya isa seenaan keenya namoonni hojii keenyaan alattis warreen nu xureessan hojii keenyaatiinis warreen nu xureessan nuyis balleessine nuyis balleessuu baannee warreen gufuu nu baasaa turanii fi nus ammoo badii kaleessa balleessine irraa yookaan ammoo jireenya keenya keessatti wanta jireenya keenya keessatti dhiibbaa uume jiru keessaa wanti kaleessa nu ceesisuu dadhabee wanti kaleessa galaana gamatti nu hambisee wanti kaleessa jireenya keenya keessatti gufuu nuti ta'ee har'allee kaleessa utuu akkas ta'eera ta'ee kaleessa utuu akkasiin goone ta'ee kaleessa utuu kana ta'eera ta'ee teenya jannataanaanii har'allee fuuldura keenyatti nuti deemuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu kaleessa keenya nooraa goone kaleessa keenya irraa barannee kaleessa keenya akka barsiisaatti ilaallee kaleessa keenya akka warra ijjatanii laga ce'aniitti ilaallee yoo gara fuulduraatti kan imallu taanee jireenya keenya kaleessaa sana fooyyessuu dandeenya jechuudha. Laakiin ammoo nuti har'as isa kaleessa sana gungumna taanaan nuti har'a isa kaleessa sana har'as utuu jenna taanaan nuti isa kaleessa sana har'allee teenyee caba sana ofitti yaadanna taanaan nama dhufee caba sana nutti kaasus keessummeessina taanaan nama dhufee laayifii keenya kaleessa isa badaa sana laayifii keenya isa kaleessa jireenya keenyaaf hin taane sana laayifii kaleessa isa jireenya keenya gurraachessi sana isa laga nu ceesisuu hin dandeenye sana nama nutti dhufee nutti dubbatullee isaafillee teenyee nama harka yaada fuunee nama kana yaada jijjiirra yoo taane gara fuulduraatti nuti deemuu hin dandeenyu ce'uu hin dandeenyu jechuudha. Garuu gadhee waan darbe irraa haffattuu jedhan gadhee waan darbe hin yaadattu isa jedhan sana osoo hin taane iddoo gadhee sanatti of yaadachuu osoo hin taane fakkeenyaa fi gadheen kaleessa waan darbe yaadattu yoo jedhame atiini gufuu kaleessa sirkute sana yookaan ammoo jireenya kaleessaa keessatti badii sirraan ga'ame sana yookaan wanta laayifii kee kaleessaa gurraachesse ati har'allee wanta sanarraa hin baranne odduma sana jirta taanaan boolluma sana keessa yoo jiraatte iddooma sanaa tumaa yoo jiraatte ati lafa sana yoo jiraatte iddoo sanatti haqas argamaa yoo jiraatte gadhee waan darbe hin yaadattu kasi jechisiisu isa kana jechuudha.
garuu ati laayifii kee kaleessaa sana yaadattee isa si balleessisa jireenya kee gurraachise sana isa maqaa kee balleesse sana isa si cabse sana kallattii maatiitiin isaa ta'u kallattii alagaatiin isaa ta'u kallattii kamiiniyyuu jechuudha cabdi karaa tokko qofa yookaan immoo gufannaan karaa tokko qofa namatti dhufu gufannaan karaa hedduu namatti dhufa nama ta'anii amma jiranitti jechuudha kana hunda garuu ati yaadattee fitti gungumaa yaadattee of ukubsaa isa kaleessaa sana osoo hin taane har'a isa achi sana keessee jireenya haaraa sana akka har'allee deebitee iddoo kaleessaa sanatti hin kufnetti maqaan kaleessaa irra hadha dhufee akka sirriitti hin kufnetti jechuudha gara fuulduraatti atiin isa kaleessaa sana dagattee imaluu si barbaachisaa jechuudha maal jedhanii warra keenya yeroo makmaakanii sooroma warra durii odeessuun hiyyummaa ammaa odeessuudha jedha fakkeenyaaf abaluun bara akkasiiti abaluun bara akkasii qabeenya akkasii qaba abaluu bara akkasii qotiyyoo hangana camadataa abalu bara akkasii mi'aan dilbii hammas galchaa xaafii hammas galchaa boqqolloo hammas galchaa jedhanii yoo odeessanii maatiin jireenyi keenya kaleessaa akkas ture jireenyi warra kiyya kaleessaa akkas ture yoo kan jedhamu taate isa kaleessaa sana haasofna sararraa xiyyeeffannoo hin qabnu jechuudha kanaaf warra keenya illee kan makmaa kan sooruma kaleessaa odeessuun hiyyummaa har'aa odeessuudha jedhu kanaafuu maal jechuu barbaade caba kaleessaa ammallee taanaan isin deebitanii irratti kan gungumtan yoo ta'e nama dhufee caba kaleessaa sana isinitti haasu ati kaleessa akkas turte har'a akkasidha ati kaleessa sana turte har'a kanadha namni isin jiru isin yeroo kana harkaa fuutanii yaada kana kan keessummeessite yoo ta'e nama dhufee caba kaleessaa sana isinitti kaase osoo hin taane kan ofirratti ammallee dhiibbaa geessisaa jiru kan ofirratti ammallee of miidhaa jiru kan ammallee laphee keessan kaleessaa deebi'ee akka cabu kan taasisaa jiru si mataa keessa yaada nama sanaa keessummeessaa jiru jechuudha. Isinii galee nama kamuu namni waan kaleessaa sitti kaasu nama jireenya kee har'aatti gufuu ta'u nama jireenya kee har'aatti tiraakii ta'u nama akkati har'a hin dabarre nama fedhu jechuudha. Yookaan ammoo iddoo kaleessaatti ati akkati argamtu nama si barbaadu yookaan ammoo nama akkati duubatti deemtu gahee taphachaa jiru jechuudha. Ati garuu kana hunda dhiistee yaada kee gara fuulduraatti yaada nama kana hunda dhiistee jechuudha. Ejjennoo kee gara fuulduraatti yoo deemte kaleessa kee yoo dagattee miidhama kaleessa yoo dagatte wanta ati hin goonee fi wanta ati irra hin geenye tokko hin jiru jechuudha. Isinii galee maaliifi hojjechuunis amma akkasitti jechuu dandeessati. Umurii kee qabdu kanatti namni kamuu jechuudha. Maaliif namni kamuu biyya lafaarraa amma jiraatutti yeroo jiraatutti gammachuu jiraachuu barbaada. Fakkeenyaaf nama guddaa gaafa ta'anii jechuudha. Fakkeenyaaf abbootiin gurguddooni warroonni umuriin isaanii deemeeyyuu nan du'aa umuriin kiyya gaheera jedhanii guyyaa tokko abdii kutatanii jireenya isaanii irra duubatti hin deebi'an jechuudha. Kanaafiyyuu nuyis warri sadarkaa kanarra jirru miidhama gurguddaa qabaachuu dandeenya qabna. Caba gurguddaa qabaachuu dandeenya qabna. Garuu caba sana irraa baranna malee caba sana akka barsiisaatti irraa baranna malee caba sana nooraa godhannee ittiin ceena malee caba sana of yaadannee har'a of miidhuu har'a jireenya keenya kaleessaa sana deebine yaadachuun nun barbaachisu jechuudha. Maaliifi gara fuulduraatti deemuu barbaanna waan ta'eef. Ani har'as kan kaleessaan gunguma taanaan ani har'as kan kaleessaa taa'ee yaada taanaanii yoomiyyuu sammuu kiyya wajjinitiin araara argadhee jiraadhu jechuudha. Sammuu kiyya wajjinitiin wallolaan jiraadha. Sammuu kiyya wajjin wallolee jiraachuu jechuun immoo namaaf nama duukaa gaafa wallolee namaaf namatu walitti na araarsa. Sammuu kiyya duukaa gaafa wallolee garuu eenyullee na araarsuu hin danda'u jechuudha. Sababiin isaa ani sammuu kiyya wajjin walitti dhabe waan ta'eef. Kanaafuu kan kaleessaa teenye gungumuu kan kaleessaa teenye haasa'uu kan kaleessaa teenye lafa dhiituu osoo hin taane gara fuulduraatti imaluun nu barbaachisa. Kaleessi keenya akkuma kaleessaati ta'ee kaleessi keenya akkuma kaleessaati ta'ee fuuldura keenyatti imaluuf garuu kan kaleessaa sana osoo hin jaallatiin yoo daganne yoo of keessa baasne jechuudha. Isin galee yoo daganne yeroo isin hin jiru har'as boolla kaleessaa sana dhaabadhaatii boolla kaleessaa sanatti qofaa miti. Har'as iddooma sana dhaabadhaa jechuu kiyyaa miti gara fuulduraatti deema xiyyeeffadhaa isa fuulduraatti. Isa kaleessaa sana dhiisa inni mana barumsaati. Isa mana barumsaa akka mana barumsaa idilee barattanii yookaan immoo mana barumsaa aadaa barattanii gara filafiitti yookaan fuulduratti isa deemtan sana akka kanatti fudhattanii dabartanii jechuudha kaleessa keessa. Kaleessa keessa mana barumsaa godhadhaa. Kaleessa keessa barumsa idilee godhadhaa jecha namaas gochaa namaas caba kaleessa kan cabdanis kan kuftanis isa sin kaases isa darbalee sin kuffises akkuma jirutti kaadhaa. Dagadhaallee. Garuu xiyyeeffannoon keessan warra fuulduraatti ta'uu qabaa jechuudha. Maaliifi gaafa dhaqxee iddoo kaleessaatti har'allee argamte boor caba kanaa olii cabuu dandeessa. Miila namoo caba hin kufne sana kufuu dandeessa jechuudha. Yeroo kana immoo namni lafaa si kaasu
dhibamuu danda'a. Injirullee yeroo kana gaafati kuftee gaafati miidhamte nama lafaa si kaasu argatu nama footoo si kaasu malee nama suura si kaasu malee namni lafaa si kaasu namni si gargaaru yeroo ammaa kana hin jiru. Garuu nama suura si kaasu nama baay'eetu jira. Gaafati kuftee gaafati rakkate gaafati dogoggora tokko dhuumte kaameraan nama kamitu banaadha jechuudha. Garuu rakkina kee namni si qaqqabu tokko illee hin jiru. Firas ta'e halagaa. Kanaafuu kaleessa keenya irraa baranna malee itti yaadannee ittiin of gungunnee duubatti deebinee of miidhuu hin qabnudha. Yaadni kiyya inni biraan ammoo namoota nu tuffatan. Namoota nu tuffatan namoota ana malee jedhan yookaan ammoo injiraanni haa qabaatanis haa dhabaatanis bifaanis ta'e waan tokko tokko namoonni baay'een yeroo baay'ee gatiittiin isaanii nama gaarraa ana malee warri hin jiru namaan jedhan jechuudha. Beekaan anaa bareedaan anaa warri jedhan tokko tokko jiran baay'ee namaa jechuudha. Isaan akkasiifati teessee boquu gadi qabda akka isaan sirra deeman sana goota yoo taate isaan osoo hin taane kan sirra deemaa jiru si mataa kee ofirra deemaa jira jechuudha. Ati nama kamiinuu qixxee fokkisis bareedis namaati akka isaanii jechuudha. Ati nama kami eenyuun gadis miti eenyuun olis miti ati. Tarii sammuun namaa yeroo tokko tokko dandeettii yaaduutiin dandeettii waa kalaquutiin dandeettii waa uumuutiin dandeettii hawaasa walitti fiduutiin sammuun namaa walii adda ta'uu danda'a. Garuu ati nama akkuma sana jechuudha. Wanta inni godhu sana gochuullee dandeessa. Si galee kanaaf ilaalcha namni si ilaatu sana atis deebistee ofii laattaa osoo hin taane kan of tuffatee nama sana kan si tuffatee nama sana osoo hin taane si mataa keetu deebi'ee of tuffatee jechuudha. Kanaaf iyyuu gadi aantummaa inumaa ofii hin kennina. Iddoo kamittuu jechuudha. Gadi aantummaan inumaa ofii hin kennina. Maaliif kan atiin of tuffattee yookaan ammoo kan ati gadi jettee fi akka namni sun sirra deemu kan taasise akka namni sun si tuffatu akka namni sun ilaalcha badaasii kennu kan taasise si mataa keeti. Ati garuu qabaadhus dhabis bareedis fokkisis konfiidensii keetiin ilaalcha mataa keetiin anis akkuma isaati anis nama wanti nama kanarraa gadi na godhu hin jiru wanti nama kanaa ol na godhu hin jiru jette yoo amansiifte atillee akkuma nama sana namaa jechuudha. Kanaafiyyuu nama kan birattiyyuu tuffatamuu nama kan birattiyyuu ilaalcha badaa ofii qabaachuu yaadni kun akka kiyyetti yaada dogoggoraati ta'uu hin qabu. Akkuma kanallee namoota kaayyoo irra ejjetan namoota ilaalcha badaa siif qabanii fi namoota kaayyoo irra ejjetan namoonni kaayyoo irra ejjetan yeroo baay'ee yaadota adda addaa siif dhiyeessu. Waanuma ati sirriirra jirtu waan kun sirrii miti kan siin jedhan baay'ee jiru gufuu ta'uuf jechuudha. Yookaan ammoo hin dandeessu siin jiru ati garuu lakkiin hin danda'a jettan amma dhaqxee yaaltee dadhabdutti lakkiin hin danda'a jettan hin dandeessu yoo siin jedhan lakkiin hin danda'a jettan. Dandeettii keessana isa hin dandeessu siin jedhame sana garuu akkuma siin jedhame sana osoo hin taane dandeessee argamsiisuu qabda jechuudha. Mirkaneessitee. Maaliif namni kun booda deebi'ee akkamitti jeesi gaafachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nam tokko hin dandeessu gaafa siin jee kaayyoo keerra gaafa ejjete yookaan hamilee keerra gaafa ejjete hin danda'u jettee atillee quxuubattee yoo teessee ce'uu dandeessu gara kamiin jechuudha. Garuu hin danda'a yoo jettee nin godha yoo jettee wanta namni kamuu godhu hamma dandeettii kennuma goota jechuudha. Hamma dadhabde immoo dhiista. Si galee hamma dandeettii kee hin goota hamma dadhabde immoo dhiista. Garuu inumaa nama hin dandeessu siin jiru sanaaf harkaan kenni. Nama yeroo keetti fayyadamuu barbaaduufillee harkaan kenni. Yeroo namni si barbaadetti illee hin argamin. Yeroo namni si waametti illee hin dhowwaatin. Yeroo barbaadamtetti yoo argamte yeroo kee qisaasessa jechuudha. Namni kun dubartiis yoo taate dhiira yeroo barbaadamte sanatti sa'aatii barbaadamte sanatti yoo owwaatte borillee yeroo sanatti dhufa namni kun jechuudha. Kanaafuu yeroo keessanillee akka namni isinitti fayyadamu hin taasisina. Yeroo keetti namni yoo fayyadame kunillee karoora kee keessatti waan tokko cabsitee jirta jechuudha. Sitti fayyadamee jira jechuudha. Namni kun sitti fayyadamee jira. Kaayyoo keerra ejjetee jira. Isoo hin beekin jechuudha. Kanaaf namoota hin dandeessu siin jedhan
niin danda'a jechaan osoo hin taane gochaan nama hin dandeessu siin jechaan osoo hin taane gochaan nan danda'a jettee gochaa sana gootee isa nan dandeessu siin jee sana yookaan siin jette san gootee argamsiisuu qabda. Boodammoo mirkana isaa faana laattaa jechuudha. Tarii deebi'ee foormulaa si gaafachuu danda'a. Inni kaleessa hin dandeessu siin jee waan ofiisaa hin dandeenyeef, waan ofiisaa gochuu hin dandeenyeef, waan ofiisaatti deemuu hin dandeenyeef booda dhufee siin foormulaa gaafachuu danda'a jechuudha. Yeroo kana yeroo inni deebi'ee kaleessa hin dandeessu siin jee har'a yeroo inni deebi'ee ofii foormulaa sana si gaafatu immoo ati immoo ciminni keetti dabalaa deemaa jechuudha. Dandeettiin keellee dabalaa deemaa jechuudha. Si galee garuu hin dandeessu yoo siin jeeme atiin koo gaa'ela dhaabbachuu hin dandeessu yoo siin jeeme calluma jettee teessaa jechuudha. Ati dubartii ga'eetti miti. Ati mana kee qabattee jiraachuu hin dandeessu. Yoo kan siin jeemu ta'e ati calluma jette taanaan hin dandeessu. Garuu nan danda'a yoo jette hin dandeessa jechuudha. Waan ati hin dandeenye jiru. Sababiin isaatu ati nama akkuma warra danda'an sanaati waan ta'eef jechuudha. Garuu yeroo baay'ee wanti duubatti nu deebisu ilaalcha kee. Waan hin beekne gaafachuullee saalfachuu. Waan hin beekne gaafadhu bareetis. Isa danda'ee isa hojjetu sana gaafattee barta san beekni jechuudha. Si galee garuu inni duubaa hin dandeessu siin jaa ati hin danda'u jette kana hin beeku sana hin beeku jette yoo kan teessu taate atillee jireenya kee irratti dhiibbaa gochaa deemtaa jechuudha. Kanaafuu namoota si tuffataniif bakka hin kenniina. Namoota kaayyoo keessan irratti jechuu barbaadaniif illee harka hin kenniina. Namoota isinii hin dandeessu isiniin jedhaniin illee hin danda'u hin je'ina nan danda'a je'a malee. Akkamitti yeroo isin jeemmu hojjedhaatii agarsiisa akkasa. Waan kamuu jechuudha. Waan kamuu. Maaliifi nam tokko gaafa ati mataa gadi qabattee sirra jechuu barbaada jechuudha. Tokko lamaan dhufanii. Kanaafuu nan danda'a nan danda'a. Akkamitti hojjettee agarsiista. Isan beekni immoo gaafattan barta. Wanti tokko immoo har'a goote har'a kaatee har'a waa gochuu hin dandeessu. Adeemsa wanta gootu hundaa'e jechuudha. Kanaafuu mata dureen kiyya har'a inni ijoon kaleessa keessan nama kaleessa keessan sinitti kaasu ofii keessan illee kaleessa keessan yaadachuu jireenya keessan gara fuulduraatti karoora qabaachuu dhabu akkuma kanallee nama dhufee hamilee keessan irra ejjetu nama sin tuffatu namoota hin dandeessu isiniin jedhan isaan kanarraatii isin garuu wantoota isaan isiniin jedhaniin faallaa yoo deemtan wantoota isaan ittiin sin kuffisuu dhufan sanarraa faallaa yoo deemtan wanta isiniin goonee fi wanta isin hin arganne hin jiru jechuudha. Numa goota wanta namni gootu tokko numa goota wanta namni argatu tokkos numa argattan sababiin isaatu isin nama keessaa nama tokko waan taataniif jechuudha. Ani goonee shamarran keessaa nama tokko wanta shamarran argattu tokko guutummaa guututti dhibba keessaa dhibba yoo dhabee wanta shamarran argattu tokko ni argatta. Maaliifi ani shamarran keessaa tokko waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu hin gootu yoo jedhan nan godhaa jedha. Hin dandeessu yoo jedhan jedhan nan danda'a. Dandeettii sana immoo gootanii agarsiisuu qabdanii jechuudha. Nama kaleessa keessan dhufee bara sana akkas ture bara sana akkas ture nama jedhan jechuun lakki ani haadha nama haaraadha. Lakki ani haadha lubbuu haaraadha. Ani kaleessa koo wajjin hin jiru. Kaleessi koo anaaf mana barumsaati. Kaleessi kiyya anaaf barumsaa nooraadha. Kaleessi kiyya anaaf barsiisaadha. Ani immoo imala fuulduraatii imalaan jira. Ani immoo deemaan jira. Kaleessa kiyya irraa baradheera. Jettaanii deebistaa jechuudha. Malee inni dhufee har'as kaleessa fidee buufuu kaleessa yoo sitti darbate as har'a mataa buufta yoo taate kaleessa kee fidee har'as boqosi cabse yoo taate ati mataan kee gadi kan jiru yoo taate habiibtii xiyyaati borillee jechuudha iddooma sana jirta jechuudha. Borillee teessee cabuma sana wajjiniitii jirta jechuudha. Kanaafuu kaleessi keenya nuuf mana barumsaati akka kiyyatti aniin jechuudha akka kiyyatti seenaa kana yeroo biraas ni haasa'uu nan danda'a. Biyya ormaa yeroo jalqaba deemee wantoonni narra gaggaa wantoota baay'eetu jiranii
inni sun anaaf barumsa 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 har'aan nagahee kunoo jechuudha. Dhugaa rabbiin wantoota baay'ee irraa baradheera, wantoota baay'ee irraa baradheera, wantoota har'a akka bu'uu kiyya ol qabadhee na deemsisu. Kanaafuuti kanuma jechuu barbaade walumaa galatti namoota hin dandeessu isiniin jedhan harkaan kenniina, namoota kaayyoo keessan irraa jechuu barbaadan harkaan kenniina, isinillee kaleessa keessan irraa hin gungumiina. Waaqayyo wajjin iddoo walitti bu'aa jiraattu. Badiin tokko immoo osoo hin godhamin yookaan immoo wanti tokko kaleessa otoo sirra hin ga'iin yeroo sana akeekkatta malee erga sirra ga'e kanaaf darbe duubatti deebisuu hin dandeessu. Sii galee duubatti deebisuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf daa'imni tokko erga dhalatee daa'imni kun ganaa haa dhalatu jechuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu inni darbeera akkuma bishaan galaanaa sanatti jechuudha. Ati garuu gara fuuldura keetti deemuu kaleessa gara dhaabattee iddoo barbaadde sana ga'uu, gufuu kaleessaa sana of jalaa kaasuu, tarkaanfachuu kanatu nurraa barbaachisaa jechuudha. Kanatu nurraa eegamaa jechuudha. Kanatu seera, kanatus immoo heera. Kanaafiyyuu viidiyoon kiyya har'aa kanuma fakkaata. Yoo isinitti tolee ammallee laayik, sheer, koomentii gochuu hin dagatiina. Bakki dogoggoraa, bakki yaadni sirriin yoo jiraate ammoo koomentii naaf kaa'uu hin dagatiina. Maaliif wanti nuti waliin sirreessine, wanti nuti waliin hin tolchine waan hin jirreef wal dhageenyallee, wal hubannallee, wal dhaggeeffannallee waan ta'eef yaada keessan koomentiitiin naaf kaa'uu hin dagatiina isiniin jedha. Isin hundi keessanuu isin jaalladha, isin kabajaa. Waraa bulaa deebanaa isin hundi keessanuu jaalatamtoota. Askumni lagaa ya dubbee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Askumni lagaa ya dubbee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa.